hello. Ini jirtani sina. Okay. Ini ada dalam jirtan. Aye game. Ajanda kiyya qarrara. Kana jaayibati. Yanda. Uumama xiqqoo takkaan jechuu teema sanumaaf hin dhufe. Kanaaf assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota ijoollee Oromoo qaqqaalee akkam jirtan nagayaa fayyaadha. Dhihaadha. Osoon siigaltee ajandaa kiyyattiin dabrin dura. Waa'ee siigaltee du'a kabajamaa fi jaalatamaa kan saba Oromootiif dhalate, kan saba Oromootiif wareegama guddaa kafalee, kan saba Oromootiif siigaltee umrii isaa guutuu qabsaawaa ture. Artist Nuwoo Goobanaa boqote addunyaarraa galee waan akkasii siigaltee propaganda akkasiitu deemaa ture. Social media kanarraa hordofaan ture yeroo siigaltee ajandaan kun qophaa'ee gallakkifamerraa eegalee hordofaan ture. Duuba du'a siigaltee artistii Nuwoo Goobanaa siigaltee addaaniin baafachaa ture, addaaniin qorachaa ture. Eessarratti qorachaa ture beektu? Facebook irratti akka maleen siigaltee addaan baafachaa ture. Eenyu waan kana gallakkise, eenyu sagantaa kana eenyutu siigaltee bocee uummata keenya gad diriirse kan jiru sirriitti addaan baafadhe. Warri siigaltee Nuwoo Goobanaa qabsaawaan Oromoo kan saba Oromootiif dhalate, kan siigaltee umrii isaa guutuu tokkummaa Oromoo irratti Oromoon akkamitti tokkumti, Oromoon tokkummaa Oromoo akkamittiin fida jee umrii isaa guutuu namni lallabaa ture. Nuwoo Goobanaa du'e jaanis sagantaa siigaltee qopheeffatanii social media irratti as ba'anii jechuudha. Kana fakkeenyaaf warri Nuwoo Goobanaa du'e je'ee saganteeffatee lafaa ka'ee waan kana poosti godhee warra biltsiginnaati. Warra biltsiginnaati. Nama biraatii miti. Warra poosti godhee fi warra sheer godhee hunda siigaltee addaaniin baafachaa ture. Warra siigaltee dubbiin isaanii warri biltsiginnaa kun beektu silaa yoo barbaadan siigaltee numara gaa akkuma rabbiitii fi kanaan dadhaban malee Oromoo miliyoona 60 tana siigaltee silaa gaa danda'anii filiitiidhaan ajjeesuu barbaadan, bakka takkatti ajjeesuu barbaadan jechuudha garuu hin danda'an. Kanaaf sagantaa isaaniirraa maddee jechuudha. Sagantaa isaaniiti. Kanaaf Nuwoo Goobanaa kan fayyaa qabu, kan siigaltee mana isaa keessatti fayyaadhaan rafaa jiru, ajandaa bocanii lafa kaayanii Nuwoo Goobanaa du'ee jira jechuun kun warri tanaan deemu warra siigaltee guyyaa tokkollee dhugaa dubbatee hin beekne, warra sobaan nama bulchuu barbaadu, warra qaamni isaaniitii fi wannummaan siigaltee ijaarumsi isaanii sobaa warra sanii siigaltee poosti godhaa ture jechuudha. Hordofaan ture. Warra kana jechuudha. Warra guyyaa tokko siigaltee warra cubbuurraa ijaaran. Haqqa ibsaa nagoo kaabuttaa warra haadiree siigaltee warra kana guutuutti warri Nuwoon du'ee
boqotee jira jaanii warri siigaltee sagantaa kana bocanii poosti godhan warra kaadireeti. Kanaaf warra kun siigaltee yeroo ajandaa kana qopheessanii bocanii lafa kaayan maaliif lafa kaayanii uummanni keenya hubachuu qaba. Hubachuu qaba uummanni Oromoo. Uummanni kun yeroo qabsoon Oromoo jabaachaa jirtu, yeroo qabsoon Oromoo siigaltee ijoolleen Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo shawaa tana keessatti shawaa tana siigaltee Gincii fi Gandabaratii fi Sultaa fi naannawa Finfinnee kana guutuu keessatti yeroo kaan biilee mootummaa tana barbadeessanii waraana isaanii harka hannichiisaa jiran kanatti ajandaa kana dho'isuudhaaf kufaatii isaanii kana siigaltee waraanni bilisummaa Oromoo injifachaa jiru ta'uu fi noo gobanaa kan fayyaa qabu ni boqote jaan. Uummata kana ilaalame arrallee isaan asuma jiran arrallee isaan siigaltee yaanni isaaniitii fi ilaalchi isaanii namuma siigaltee fayyaa qabu ajjeesuu nama siigaltee hinduun ni du'e jechuu kanuma. Amma fakkeenyaaf Anqaloolaa Tigraayii fi naannoo Gujiitii fi Wallaggaa kanatti gaggeeffamaa jiru mee haa laallu. Waraanni bilisummaa Oromoo keessaa Jaal Shanyii ni du'e jaanii gabaasan hin duune siigaltee jeneraala Tigree tokkos ni boojinee ni qabne jaanii jettee riippoortii godhan. Kun siigaltee kijibni kun sobni kun mallattoo kufaatiiti. Namni siigaltee mootummaan akka mootummaa yeroo kufuu deemtu yeroo siigaltee qarqara kufaarratti dhiyaattu kufuu irratti dhiyaattu waan gabaastuu fi waan dubbattu hin beektu jechuudha. Shuuf mootummaan tun takkanaati. Kanaaf sila akka warra kaadiree warra bilisikinnaatti namni odeeffannoo qulqulleessee jiti bitaa mirgaa laalee wanni jaantuun dhugumatti noon gobanaa boqotee jira. Haalli noon irra jiru maali kan jiru silaa qulqulleessanii waan qulqulluu takka gabbaasanii uummataaf siigaltee riippoortii godhu yookaan haasawuu yookaan poostii godhu qaban ture. Uummanni kun osoo waan takka addaan hin baafanne jarjarumaan as baanii yoo noo gobanaatu kun siigaltee sagantaa isaan lafa kaayyatanii jechuudha. Sagantaa dabaa kan isaan lafa kaayyatanii ajandaa qabsoon amma naannoo Finfinnee kanatti deemu jirtu ajandaa jijjiirsuudhaaf noo gobanaa ka fayyaa qabu wanni ajjeesaniif ajandaa kana siigaltee ajandaa woboon naannoo Ginciitii fi Gandabaratii fi ganda Shimallis kana hunda siigaltee jala dhiyaatanii qabsoon akkasii finiinuurraa kan ka'e noo gobanaa ni du'ee jedhanii akkasii siigaltee ajandaa kana uumanii gabba'uun qaanyii guddaa. Qaanyii guddaa. Hoogganaa mootummaarraa qaanyii guddaa. Kaadireerraa qaanyii guddaa. Qaanyii. Yeroo gabbaatanii siigaltee nama umri isaa guutuu Oromoodhaaf qabsaawe. Kan siigaltee warri phiiphii hunii fi warrummaan fadheewu qabsaa waan fadheewu yoo walitti dabalamtan noo warri hin geenye arraan tana gabbaatanii siigaltee osoo waan takka hin qulqulleessin noo gobanaa du'ee jira boqotee jira. Kun siigaltee dogongora guddaadha. Dogongora keessaa bahuu qabdan. Mootummaan akka mootummaatti dogongora keessaa bahuutu barbaachisa. Kanaaf waan dogongoraa poostii godhuun nama fayyaa qabu ajjeesuun hangam takka siigaltee siyaasaa teessan siyaasaa mootummaa ta'eefifuu siigalteen jiratan hangam takka akka miidhaa jirtan hubachuu danda'uu qabdan jechuudha. Waan qaanyiidha. Hedduu nama qaanfachiisa. Hedduu nama qaanfachiisa. Nuti kaadiree siigaltee
social media rabbaatee faraddu zamanuma siigaltee bilisiginna kan argine zamana kan argine dhugaa dubbachuudhaaf qaadiree siigaltee uumaa takka addaan hin baafanne tanuma jarjaraan siigaltee osoo waan qulqulleeffanne pootu osoo waan qulqulleeffanne haasoitu osoo waan qulqulleeffanne miidiyaa addunyaa waa gabaastu qaani baleeso kanaaf yeroo takka siigaltee akka mootummaatti akka kaadireettis haa ta'u yeroo waan takka daleeydan waa hubadha namni waa hubatee siigaltee waa gabaasa waa hubatee siigaltee ummata waa hubachiisa osoo hin hubanne odeeffannoon tun eessarraa dhuftee osoo siigaltee addaan hin mirkaneeffanne as gubbaatanii jiti nuwoon boqote jettanii poosti gootanii jechuudha. Kanaaf akka yaada kiyyaatti nuwoon siigaltee qabsaawaa guddaadha. Warri kaadireetu walitti yoo ida'amtee siigaltee walitti ida'amtan nuwoo goobanaatti hin qixxaatan dhugaa dubbachuudhaaf. Nuwoo siigaltee kan nuwoo uume rabbi kan nuwoo ajjeesu rabbi sila arraan tan akka kaadireetiin akka siigaltee poosti gootaniin nuwoo ajjeeftan. Kanaaf mee akka ilma namaatti mee siigaltee akka ilma namaatti akka uumaatti yoo dhugumaan siigaltee uumaa namaa taatan waa poosti godhuudhaaf hin jarjarina. Waa poosti godhuudhaaf hin jarjarina. Warri kaadiree warri bilisiginnaa waa hubadha waa dubbisa akkanuma jarjartanii hirriibaa kaatanii akka waan siigaltee akkuma paarlaamaa san akkuma paarlaamaa keessatti gizee mariin paarlaamaa eegaltee hirriiba raftanii achi keessatti raftanii yeroo siigaltee paarlaamaan sagalee kannaa jaanii harka dhawan dammeeytanii harka ol qabdan san akkas hin seenaa farada dhiisaa. Faranni gaarii miti. Faranni gaarii miti. Gaarii miti. Qaanyiidha faranni. Qaanyii guddaa. Haa fakkeenyaaf mootummaan addunyaa mootummaa Itoophiyaati akkamitti beektu mootummaa siigaltee faradaan beekamteettee siigaltee warri addunyaa kun guutuun mootummaa tana siigaltee akkasii gabaasaa jiran. Qaanyiidha boo. Namni waa hubatee waa mirkaneeffatee waa gabaasuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf akka nama tokkootti du'anoo tanaa wajji wal qabatee nuwoon ni boqote jedhanii poostii godhan tanaa wajji wal qabatee ani akka nama tokko wanni nam mul'achaa jiru sagantaa nuwoo ajjeesuu isaaniitutu qopheeffatee jira akka kiyyatti. Nuwoo ajjeesuudhaaf kaayyeeffatanii karoorfatanii lafaa kaanii karoora kanaan lafaa kaanii kana dubbatan malee osoo waan mirkaneeffatin osoo addaan hin baafatin osoo hin qulqulleeffatin gabbahanii kaadireen nuwoon boqotee jira jajjabina uummata Oromoo hundaaf wanni jiru kun waan siigaltee shakkii nama keessa fidu. An akka nama tokkootti sagantaa siigaltee uummanni kun sagantaa wayii qopheeffataniiti waan godhuu deeman qopheeffataniiti waa poosti godhan. Uummanni kun siigaltee uummata hoolayyi wanni isaan godhuu deeman ni beekamti. Kanaaf an akka nama tokkootti qabsaa'aa Oromoo kan Oromoodhaaf siigaltee umrii isaa guutuu tokkummaa Oromootiif lallabaa ture kana warri naannawaa Adaamaa jirtan nuwoo eeguutu barbaachisa. Eegumsa godhuuf hin barbaachisaadha jechuudha. Nuwoo eegumsa godhaaf nuwoo eega. Sagantaan jira kanaa beektaa wanni jarri kun akkuma siigaltee abbaa isaaniiti. Akkuma abbaa isaaniiti. Abiyyi amma gizee biyya Raashaa fi biyya alaa yeroo dhaqu maaltu taa beektu filima dalagee deema. Gaafa kan guyyaa siigaltee Chaayina Muraashaa dhaqsan Juwaariif Aggaammi siigaltee anuma duubatti tarkaanfii irra fudhadhaa jee filima akkasii qopheeffatee kutee jechuudha.
gaafa kan raashaa gisee dhaqe injiinar Simmeny akkasitti ajjeesanii jechuudha. Kanaaf arraan tana nuu fayyaa qabu kan mana isaa jiru nuun boqotee jira nuun du'ee jira jajjabina isiniifaa kan uummata Oromootiin yeroo jaanii poosti godhan sagantaan siigaltee haasoo yookaan poostii jara kaadiree kana duuba maaltu jiraa kan jiru uummanni Oromoo siigaltee hubachuutu barbaachisa. Mootummaan tun arraan tana siigaltee wanni isiin barbaaddu qabsaa'aa Oromoo kana sagantaa irra baaftee karoora irra baaftee nuu kana ajjeesanii maallaqa wali guurrachuu barbaadanii jechuudha. Sagantaan uummata kanaa kana qabsaawaa siigaltee Oromoo kana kan Oromoodhaaf umrii isaa guutuu lallabaa ture kana kan Oromoodhaaf tokkummaa Oromoo irratti carraaqaa ture kana akka isaanitti nuu kana siigaltee kaadireen tun ajjeeftee jiti maallaqa uummata Oromoo irraa faamilii nuutii jaanii akkasii siigaltee karoora isaan karoorfatanii jechuudha. Karoorri isaanii kana uummata akka dhaban maallaqa qabsaa'aa Oromootii fi nama Oromoo siigaltee ajjeesuurra karoora baafatanii jiti maallaqa walitti qabatanii mindaa hojjettoota isaanii itti kafaluu deemanii jechuudha. Kanaaf dhimmi amma siigaltee nuu hojii ol qabatee sooshaal miidiyaa kanarratti wanni poosti kaadireen gootee uummata Oromoo siigaltee gadda hamaa keessa naqaa wanni turaniif sagantaa isaan godhuu deemaniitu kan lafa kaayyatanii jira jechuudha. Kanaaf Oromoon dammeeytee warri naannawa Adaamaa jirtan eegumsa godhuufiin barbaachisa. Mootummaan tun siigaltee mootummaa nama qabrii keessa jiru kadu'ee qabrii keessa jiru warra qabrii keessaa siigaltee baasee benziilatti naqee warra gubuu barbaadu jechuudha. Mootummaa hamtu. Kanaaf amma fakkeenyaaf tarii namni tokko nuu akkami siigaltee nuu sireerra jiru mootummaan akkamitti tarkaanfii fudhataa akkami ajjeese jettee yaaduu dandeessa. Mootummaan tun siigaltee mootummaa ilaalchisii kufaati. Mootummaa sooshaalistiiti. Warri sooshaalistii warra qabrii namaa banee benziilatti naqee nama gubachuu mee seenaa sooshaalistii tana hubachuutu barbaachisa beektaa? Seenaa warra sooshaalistii tana hubadhaa. Kanaaf warri naannawa Adaamaa jirtan nuu goobanaatiif eegumsa godhuutu barbaachisa. Kana siigaltee akka dhaamsa kootutti wanni mootummaan tun siigaltee kaadireen tunas baatee wanni poosti gooteef sagantaa wayii kan qopheeffatan jiraachuutu namatti mul'ata. Qaqqabaa laala sirritti ayiliidhaan waa laaluutu barbaachisa. Ayiliidhaan waa hubachuutu barbaachisa. Maaliif sagantaan fakkeenyaaf amma maaliif sagantaan ummata kaadiree warra bilisiginnaa kun maaliif isaan qoftiin nuunni boqote jaanii poosti godhan waa gallallaala dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf akka nama tokkootti warri naannawa Adaamaa jirtan eegumsa godhaaf biraan fagaatinaa sagantaan ummata kanaa wanni isaan deemaniif balleessanii fandii barbaaduu deeman. Qabsaa'aa Oromoo kana siigaltee itti taphatanii nuunni boqote jaanii maallaqa barbaaduu deeman fandi barbaaduu deeman Oromoo irraa waan akkasiiti wanni isaan saganteeffatanii ajandaa kana uumanii poosti godhaniif tokko kanaa jechuudha. Kan biraa yeroo hundaa'u siigaltee ajandaan mootummaan tun dhiyeessitu ajandaan kaadireen tun dhiyeessitu ajandaa ijoolleeti dhugaa dubbachuudhaaf. Waan ijoollee siigaltee namni beektaa waa hubachuutu barbaachisa. Yeroo qabsoon Oromoo siigaltee finiintu yeroo qabsoon Oromoo tan dur caalaa siigaltee uummata Oromootii fi qabsaa'onni Oromoo qabsoo tana finiinsanii itti deeman waan siigaltee shiraa tokko qopheeffatanii jechuudha. Shira qopheeffatan. Shira maal qopheeffatan?
yeroo siigaltee qabsoo Oromoo tana woboon if duratti oofuudhaaf saganteeffatee qabsaawaa jiru kanatti abaa'oo hiiltan qopheeffatanii waan jambeetu dhiyootan waan jambeetu abaa'oon hiiltan ol baatee social media irra ol baatee waliigalteen kun waliigaltee adda bilisummaa Oromoo yookaan nu wajjiin waan nu laallataatii miti ni balaaleffanna jaan kun mallattoo kufaatiiti mallattoo kufaatiiti shuf mallattoon siigaltee mootummaa tan kufaatii isii kan nama agarsiisu kunilleen mallattoo kufaatiiti mootummaan takka siigaltee yeroo kuftu soba odeessitti soba malee dhugaan irraan baatu kanaaf namoonni keenya warra siigaltee mallattoo adda bilisummaa Oromooti warra social media gubbaa jiru sundummaanu wanni siigaltee waliigalteen waraana bilisummaa Oromootii fi juntaa wajjii wanni godhame san akka waraana akka adda bilisummaa Oromoo akka shaneetti hin deeggaroonni joosan kan siigaltee dhaabaatisii miti sagantaa dhaabaatisii miti sagantaa siigaltee abaa'oo hiltan warra qabsoo Oromoo gurguratee hoteela keessatti akka dibootaatti warra gabbachaa jiru warra gabbisaa jiraniitu social media gubbatti ol ba'ee gocha akkasii siigaltee waan akkasii barreessaa jira kunillee mallattoo kufaatii hamaadha kanaaf kanuma wajjin ol qabatee maaliin jechuu barbaadu beektu arraan tana siigaltee OBN irratti waan ajaa'ibaa haasawaa ajaa'ibaa tokko laalee haasawniin allaale daflaal obbo daflaal siigaltee daflaal kaleessa siigaltee qabsoo Oromoo tanaaf kan dhaabbachaa ture isa namni kun siigaltee haasawuu lallabuudhaan oo'uudhaan kanaan hin madaalamu qabsoo Oromoo tana keessatti namni hanqam takka qabsoo tanaaf ejjennoo qabaatutu laalama namni siigaltee kadhugaadhaan saba kanaaf qabsaa'u wanni inni madaalamuun wareegama inni qabsoo keessa kafaluututu madaalama fakkeenyaaf daflaalaa daflaalarra siigaltee OBN gubbaa taa'ee waan joobeetu waraanni bilisummaa Oromootii fi juntaan duraanuu siigaltee nuti waan akkanaa tana quba qabnaa wanni akkanaatun duruu deemaa turte ergamtuu abbaa Isaayyeeti jee waraanni bilisummaa Oromoo shuf haasoo daflaalee jechuudha haasawni daflaal kun waan ajaa'ibaati doofummaa ajaa'ibaati wallaalummaa ajaa'ibaati shuf waliigalteen waraana bilisummaa Oromootii fi juntaan gaggeeffamaa turte san duraanis wanni qabsoo tana keessatti qabsoo tana miidhaa ture kanaati takkaa guyyaa tokkollee siigaltee waraanni bilisummaa Oromoo diinaa wajjiin harka wal keessa kaayyatee qabsaawaan ture Oromoon qabsoo ifumaaf gaggeessaa turte qabsoo ifumaaf gaggeessaa turte Tigree irratti hirkatee Tigreedhaan maxxantee gaggeessaa ture muduraas naftanyaa maxxantee waraanni bilisummaa Oromoo hanga qabsaawaa jiru diina maxxanee qabsoo gaggeessaa hin turre duuba daflaalarra inni gubbee waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo balaaleffachaa jechuudha qaanyii guddaadha kun qaanyii yeroon siigaltee ati ol baatee daflaal itti bariitee beekta yeroon ati ol baatee waraana bilisummaa Oromootii fi Oromoo itti balaaleffatu sila ammaa miti obbo daflaal ammaa miti yeroo mootummaan Abiyyi illeen humna qabsan sila as baatee Astrooliyaa tanarraa Muktaar Kadiir wajjin siigaltee yeroodhaan itti yaaddee sila Oromoo balaaleffachuu fi waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachuun kee yeroon amma si bariitee jirti si bariitee jirti warra akkanaa kana fa'aa jira warra sakandii takka waa yaaduu hin dandeenye warra siigaltee garaa bichaa yaadu warra biyya alaa tana keessa taa'ee lafa Finfinneetti fudhachuuf warra karoorfatee
arrantana abiyyi wajji warri dhaabbachaa jiru warra akkanaa kana hoolayya akkanaa kana hoolayya akkanaa kana qaanyi kun qaanyiidha qaanyiidha bar waraanni bilisummaa Oromoo arrantana bar ammallee beektaa wanni takka wanni hoolayyii tanaa fi nama Oromoo kanaafillee waan hin galinii jira waraanni bilisummaa Oromoo waliigaltee nama fakkeenyaaf waliigaltee waltumsuu waliigaltoo waloo waliigaltee waltumsuu waan jootana siigaltee namni keenya hubachuu danda'u qabaachuu waliigaltee waltumsuu maali Tigree waraana bilisummaa Oromootiif sagantaa qopheessitee sagantaa tanaan deem sagantaa tanaan qabsaa'u jechuu miti sagantaa tanaan qabsaa'u jechuu miti waltumsuufi arrantana siigaltee humna mootummaa tanaa yoo asii wallaggaa kanaan sochiin eegalamte naannoo Amaaraatiin sochuu eegalamte waltumsu jechuun tanuma jechuu wal bira dhaabbachuu jechuun tanuma jechuu sagantaa siyaasaatiif tarsiimoo Tigree waraana bilisummaa Oromootiif baaftee gamana deema akka OPDO sanitti waan jettuu miti uummanni keenya tana hubachuu qaba tana hubachuu danda'uu qabna cimina waraana bilisummaa Oromootirraa kan ka'e Tigreen siigaltee waliigaltee tana haa goonu jettee gaafatte sila waraanni bilisummaa Oromoo laafaa ta'e Tigreen hin gaafattu Tigreen maaliif Beenishaangul hin gaafatin maaliif hin gaafatin warra Agaawumaan gaafatin Qimaantimaan gaafatin shuuf waraanni bilisummaa Oromoo cimaa ta'uurraa mootummaa tana siigaltee kuffisuu keessatti haalaan saffisaan deemuurraa kan ka'ee fi warri TPLF kun qabsoo waloo waltumsuu irratti wanni jaanii dhiyeessaniif kanaa jechuudha. Kana namni keenya hubachuu danda'u qaba. Hubachuu danda'u barbaachisa. Arrantana Oromoodhaaf mee laal mootummaan TPLF amma waan takka beektaa namni hubachuu danda'u qaba. Amma 27 TPLF nu bitaa turte eenyuutu akka nu bitan godhaa ture. Eenyuutu deennatii Tigree tanaa nu kannaa ture. Eenyuun nu ajjeesisaa ture. Eenyu baleessa. Eenyu siigaltee taaziyaa mallas wadheeyta malee taaziyaa mallas akkamittiin dhaqanii sharaa dhaaba. Jaanii eenyuutu uummata keenya dararaa ture. Eenyuutu siigaltee sababa sharaan dhaabiniitti eenyuutu uummata hidhee uummata dabaa ture. Tigree miti. Warra siigaltee irra bilisiginnaa jiru OPDO. Eenyu deennatiif nama keenya kannee Tigreen akka siigaltee nama keenya balleessitu eenyu godhaa ture. Dhugaa dubbachuudhaaf. Ashaaraa hammeenyaa warri dalage isin. Ashaaraa siigaltee Oromoo keessaan baane warri dalagee nama Oromoo ajjeesiisee biyyaa baasee Oromoo ka balleesse eenyu OPDO balleesse. Har'aan tana siigaltee afaan mimmeeffateeti juntaa jetta. Junta jettee juntaa balaaleffataa jechuudha. Yakka kaleessa juntaan dalayde waliin dalaydan ka qindeessaan guddaan si. Warruma kaleessa juntaa wajjin nama keenya fixaa tureetu warra bilisiginna jee godinaa fi aanaa kana hunda bulchaa jiru eenyu takka maqaa si dha'uu dandeenya. Eenyu bulchaa jira. Harargee baatan eenyu bulchaa ture. Eenyu bulchaa jira. Warra kami. Warruma siigaltee kaleessa uummata Oromoo juntaa wajjin juntuma amma jaanii balaaleffatan tanaa wajjin hani deennatiif nama kannaa ture kan amma godinarra jiruun beekan. Maqaa isin dha'uu hin danda'a. Kan aanaalee 25 Harargee baatana keessa jiru warri bulchaa jiru warra kaleessa deennati Tigreetiif nama Oromoo kannaa tureetutu arraan tana siigaltee afaan mimmeeffatee juntaa jira. Yakkamaan guddaan eenyu? Kanaaf yakkamaan guddaan kan itti gaafatamu kan jeenusaayidii gaggeeffameef lakkoofsa tokko itti gaafatamu kaadiree OPDO kan lammaffaan itti gaafatamu warra juntaa kana dhugaa dubbachuudhaaf. Badii guddoo ka dalage keenyaatti dalage.
Kanaaf Oromoo waa madaalu waa siigaltee addaan baafachuu danda'uutu barbaachisa. Arraan tana siigaltee mootummaan mee fakkeenyaaf ama sadeen kana keessatti mee dhumaatiin ama sadeen kana keessatti jeenusaayidii taddu hammeenyaa ta mootummaan tun gaggeessee fi ta siigaltee bara wayyaanee keessa gaggeeffame mee wal madaalchisa. Bara wayyaanee keessa eenyummaa teetiin si dhuftee wayyaaneen. Eenyummaa ta'e si dhufte eenyummaa ta'e calaqqisiin siin jette aadaa ta'e agarsiifatiin siin jette maqaa xiqqeenyaatiin siyaamte gaallaa siin jette amma sadeen kana keessa bara Finfinnee tana keessatti nafxanyaan baatee jette gaallaa maqaa xiqqeenyaatiin siyaamaa jiran jechuudha siyaamaa turan jechuudha siyaamaa jiran jechuudha kun maali sagantaa maalirraa kan madde kun maalirraa kan madde eenyummaadhaan siigaltee Tigreen Oromoo fixaan turre siyaasaadhaan fixaa turte kan uffisiisaa turees nama keenya kan deennatii Tigreetiif nu kannaa turees nama keenya tana siigaltee jedhamurree beekuutu barbaachisa waa hubachuu barbaachisaa jechuudha waa hubachuu barbaachisa. Kanaaf amma sadarkaa siigaltee amma jiru tanatti biyya Itoophiyaa san eenyuutu irraa awwaata eenyu biyya san bulchaa jira. Bar bilisiginnaa Oromiyaa wanni jaaniin akka hoolayyii ilaala warri federaalaa Amaarri bar akka hoolayyii ilaala akka hoolayyii akka ergamtuu ilaalan warri biyya san ministeeraa fi aangoo tana hundoo warri qabaachaa jiru warri bulchaa jiru warra nafxanyaa kana Oromoodhaaf duuba eenyummaan tee baduu fi Oromummaan baduu fi Oromiyaan baduutu sirra jiramoo waliigaltee tana gootee mootummaa eenyummaa teetii fi Oromummaa teetii fi Oromiyaa balleessuu deemu tana mootummaa tana tursiisuudha moo juntaa baanan sanii wajjin yookaan warra Tigree kanaa wajjin waliigaltee gootee mootummaa tana firraa kaaftee federaalizmii dhugaa san fiduutu sirra jira. Waa madaale baleessu. Waa madaale. Amma dhibba shantama Oromoon akka lafaan kaaneen godhaa haroorri lafaamee jira jechuudha. Haroora san siigaltee Abiyyi lafa kaayatite Amaara qabatee Amaara raawwachiisuudhaaf akka guyyaa tattaafachaa jira. Kanaaf arraan tana waraanni bilisummaa Oromoo isaa jabaadhaa juntaan baanantuun warri TPLF kun walaatum sinuu jee malee silaa waraanni bilisummaa Oromoo humna qabaanne hin jettuun kun siigaltee akka kiyyatti injifannoo guddaa kun akka kiyyatti kabajaa guddaa kun akka kiyyatti eenyummaa Oromoo baraaruudha eenyummaa Oromoo fi Oromiyaa baraaruudha. Kana Tigreen sagantaa baaftee fi waraana bilisummaa Oromootiif qabsaa'aa jetteef duronoofne kana qabadhu yeroo siigaltee mootummaan warri TPLF kun yeroo dargii cabsuudhaaf deeman bar booji'amtoota OPDO walitti qabdee jitti yaadi goote beektu yaadi goote isiitu uf dura buusee daddabiitii jaartee fiddee gamana ergitee sagantaa siyaasaati itti kannitee Oromoon sabuudhaaf siigaltee OPDO akkasii jaarrattee jechuudha. Arraan tana siigaltee woboon akkasii miti. Woboon sagantaa mataa isiitiin deemu jirti. Istiraatiijii mataa isiitiin deemu jirti. Tigreen wanni siigaltee waliigaltee kana gaafatteef cimina isiirraayii gaafatte. Jabina ijoollee Oromoo irraayii siigaltee Tigreen tun walaatumsinu jettee gaafatte. Akkasitti hubadhaa. Mootummaa eenyummaa Oromootii fi Oromiyaa balleessuu deemtu tana akkanumatti eenyee ilaaluun hin barbaachisu. Kanaaf gootonni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo kan sabaa dhaabbate, kan haqaa dhaabbate, kan federaalizimii dhaabbate, kan walqixxummaa sabootaatiif dhaabbate cimina inni qaburraayi
Tigireen walaatum sunu jetteen kun injifannoo guddaa. Hawaabee kuttu injifannoo guddaa. Jazbaa gurubbitti ammoo ilaalcha badaadha. Yeroo hundaa'u si galtee warri jazbaa gurubbiin tun warra waa bayyanatee waa laaluu danda'u miti. Warra waa humaa laaluu hin danda'an. Kanaaf sagantaan keessan sagantaan si galtee doofummaa ta'e isin deemtaniin tun isinirra beeynee jira. Isinirratti hobbaatee jirti. Allah maram. Kanaaf wanni si galtee walii galtee TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo kan jiru injifannoo guddaadha. Tigireen si galtee deebitee arraan tana Oromoo bituu hin dandeessu. Waraanni bilisummaa Oromoo kahaleessa si galtee ati itti qoostee akkasitti taphatu sanii miti. Qabsoon Oromoo kahaleessa si galtee ati gurgurattee qabsuma keessa teessee waa gabaastee maallaqa itti fudhattu sanii miti. Arraan tana si galtee warra saba kanaaf dhaabbate warra beekumsaanis istiraateejiinis warra nu olii jechuudha. Warra nuti si galtee komachuu hin dandeenye waraanni bilisummaa Oromoo. Warra nuti komachuu hin dandeenye. Hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo kan nam tokko komachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf namni waraana bilisummaa Oromootii fi hooggantoota waraana bilisummaa Oromootiin komadha jee waa barachuu qaba. Dandeettii si galtee maroo ittiin komattu hin qabdu. Dura si galtee maroo komachuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo komachuudhaaf dandeettii horachuu si barbaachisa. Barnoota barachuu si barbaachisa. Kana jechuun hayyoota warra istiraateejiiti maandisoota lolaati. Maandisoota lolaa kanaas si galtee istiraateejii tana qopheessee itti deemaa jira. Ololan oofin yoo si galtee Oromoo tanaa fi uummata Oromootii fi gabrummaa uummata Oromoo gabrummaa uummanni Oromoo keessa jirtu keessaa baasuu barbaadde kiisha kee qaqqabadhu gargaare. Akkaawuntii keessa waan olin eegin dhiirummaan tana gumaachi. Hiriyaan ta'e si galtee manguddoo Tigraay bar deemtee gaara seentee qabsooytee injifannoo fidaa jirti. Ati si galtee biyya alaa teessee qaruuraaf dura keessee waa komotta. Sadarkaa san bira hunnee jira. Kanaafan waan akka maleeti namni waa baradhaa laala waa baradhaa. Ijoolleen teenya warra bilisiqinnaa waa baradhaa waa dubbisaa. Namni waa dubbisuu qabaa beeke. Waa dubbisaa waa baradhaa laala. Maaliif isin amma sadarkaa waa itti komattan biran geenye. Si galtee haasofni keessanii fi haasofni taayee warruma qooliiti beektaa. Warra si galtee waan takka madaaluu hin dandeenye. Kanaafan wani warra bilisiqinnaa kanaan jiru waa baradhaa. Kilaasii si galtee takkarraa eegalaati barnoota jalqabaa si galtee akkasii waa baradhaa. Yeroo isin waa barachuu jalqabdan dandeettii ni horattu. Dandeettiin isiniif dhufti. Dandeettiin tun beektaa dandeettiin siyaasaa tunii fi waa komachuu fi wantaa kun suutuma isinii dhufti laa suuta. Kanaaf kutaa takka galmaawaati beekumsa baradhaa. Nama si galtee beekumsa qabuututu nama dandeettii qabuutu nama siyaasaa beekuututu waraana bilisummaa Oromootii fi maroo komachuu danda'a. Kanaaf amma dandeettiin qabdu. Dandeettiin qabdu. Namni dandeettiin qabne wayii waliin laaqaa beektaa. Akkuma amma si galtee waliin laaqaa jirtan kanatti walitti isin dura laaqamteeti addaan baasuu dadhabdan. Kanaaf waa baradhaa. Rakkina si galtee barnootaatu jara phiiphii kanaa fi haadiree tana wanni si galtee wanni nam mul'atu kanaa namni si galtee dura waa baratee jiti. Waraana bilisummaa Oromoo komata waa baratee jiti adda bilisummaa Oromoo komachuu qabda malee namni wallaalaan akka keetii ergamaan akka keetii kasii galtee Amaaraaf ergamuu malee umaan beene Mililik Itoophiyaa ammayyooftuu isaa jaaruu deemuu harkat diigameettee si galtee akkanaati. Mee akkanaati kun amma Mililik nu gabroomsine Oromoon gabroomsine kajoo faa jira amma warra piipi mee nama kanaan maal jettame mee hoolayyee akkanaa tanaan maal jetta. Bar jechuma si galtee isiniin jennuu ni dhabne beek.
wanni isinin jennu amma fakkeenyaaf waa barachuu qabdu. Teediroos Itoophiyaa ammayyooftuu isaa jaaruu deemuu harka didanietta. Mee kanaan maal jetta? Mee kanaan uumaa namaati moo bineensettaan? Mee namni kun warra nama waa yaadu moo nama waa yaadne? Mee namni kun nama Oromoo bulchuu malee moo nama Oromoo bulchuu ni malee? Ajabile. Kanaaf waa adda baafadha. Waa adda baafachuu isin feesa. Waa dubbisuu isin feesa. Kanuma. Eenyu fincaraa kana mee? Haadireellee yoo taatan maal rakkoon qabu? Sagantaa barnootaallee yoo dandeenya asuma gubbatti isin qopheessinaa. Sagantaa baafnee jiti mee hayyoota keenyaa wajjinis wal arginee sagantaa waa barachuu beekta amma fakkeenyaaf warri haadiree kun hundinuu waan kanallee siigaltee walii sheer godhaa. Waa barachuu qabdu beekta. Mee waa hunda piraapoortii fi siigaltee waa hunda tolchinee jiti as gubbatti isin barsiifna. Tana waati isiniif seenna haadiree teenya warra bilisiginnaatiif. Maaliif ganaa isin barsiisuu barbaachisa. Waa'ee siigaltee sirna nafxenyaa isin barsiisuu barbaachisa jechuudha. Waa'ee mootii Minilik isin barsiisutu barbaachisa. Isin barsiisuu barbaachisa. Waa'ee Teediroos isin barsiisuu qabnaa jechuudha. Waa'ee eenyummaa teetiitii fi Oromootii isin barsiisutu barbaachisa. Maaliif miimoorii isin keessatti siigaltee isin keessa gaxxabanii jiran san sammuu teessan irratti yeroo as keessa dhuftanii waa isin barsiifne isin keessaa bahuu dandeessi. Isin gallakkisuu dandeessi siigaltee. Kanaaf barnootaa fi barnootaallee isiniif kanninaa yoo falli isin jiraate siigaltee mee nama isin dubbifnee jiti akka isinirraa kan goona. Kanaaf chaansii isiniifin kan warra haadiree daflaal seenaan sodaatinaa jechuun mee saayiboon kun qoffan yaataan warra bilisiginaa warra haadiree siigaltee warra haadiree amara isiniifin cara kanna natti ergame. Mee takka nu kofalchiiftanuu haasoo keessan feetu jidduurraa eegalaa feetu duubarraa eegalaa silaawun beeknaa beekta haasoo keessan haasoonni keessanii fi akkuma paarlaamaa sanii waraanni bilisummaa Oromoo juntaa wajjin akkamiin waliigalaa uummata Oromoo Tigreen kana sanuma bakkuma sana jirtanii. Kanaaf isiniifin kanname isiniifin kanna. Jirtanii. Kanaaf gaanfitachuu kiyyaa wanni siigaltee reefu waa'ee siigaltee du'a noo goobanaa ni du'ee ni boqotee siigaltee warri waan san poosti godhaa ture haadireedha. Akka jiru siigaltee addaaniin baafachaa ture haadiree tanaatutu noonni du'ee jaanii poosti godhaa turtanii kun siigaltee wallaalummaa guddaadha. Wallaalummaa guddaa nama Oromoof jecha siigaltee qabsaa'ee umrii isaa guutuu nuti barqabeenu noo goobanaa irraa barree bar waa'ee tokkummaa Oromoo kan irraa barre noo goobanaa irraa noo goobanaa siigaltee diroonii bar arra addunyaan jettu tana caalaa bar Oromoo biratti kan Oromoo siigaltee hidhannoo ajaa'ibaatiin siyaasaadhaan tokkummaadhaan bar noon lallabbiin noon jenereeshinii Oromoo lallabu arraan tan Oromummaa fi qabsoo arra siigaltee qabsaawaa jirru kan nu hubachiise noo goobanaati. Nama kanaa kana duuba ni boqotee sobaan siigaltee haadireen tunas baatee poosti gootanii uummata Oromoo garaa balleessaa turtanii jechuudha. Arraan tan siigaltee galgala kana. Kanaaf kun siigaltee dogongora guddaadhaa qaanyii guddaadhaa wanni kanaa kun sirraa'uu qabaa. Silaa'uu isin warra sirraa'uu miti
warra siigaltee cubburra jaaramee cubburra nama bulchaa jiru kun siigaltee rabbi siigaltee fayyaa itti haa ta'u noo goobanaa tokkummaa Oromootiif bilisummaa Oromootiif lallabaa ture noo goobanaa hinduu hanqa bilisummaa arkee magaalaa Finfinneetti alaabaan teenya dhaabbattee alaabaa san jalatti siigaltee alaabaa san jala noo goobanaa teessifnee achi booda rabbii waa fudhatellee humaa kanaaf abadan noo goobanaa isiniitutu siigaltee nu du'e jee malee rabbiin hin jenne kana siigaltee waan isin sagantaa kana kaaftaniif waan isin karoora kana qopheeffattaniif qabsoon siigaltee bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo shawaa tana keessa Gandabareetii fi Gincii fi siigaltee ona kana hunda galgala kanarraa eegalee kaampiiwwan waraanaa hedduu to'achaa akka jiran odeeffannoon bahaa jirti. Kana siigaltee uummata Oromootti ajandaa nuu goobanaa ni du'e jettu kana gaddiriirsanii uummata Oromoo kanaan dagachiisuu fi waan kana ajandaa nuu ni du'e joo kana gaffidanii kanaaf hin milkooytanii wanni isin siigaltee godhuu deemtan takka siigaltee ajandaa kana ajandaa waraanni bilisummaa Oromoo naannawa Shawaa naannawa Finfinnee kanatti sulultaa fi Gincii fi Gandabareetii fi siigaltee naannawa kanatti kaambii jara keessaniitii fi warra keessan siigaltee waraana bilisiginnaa sodaattu taqawwee dhooytee oriitu san oduu isaanii dhooysuu fi ajandaa nuu kana gaffidanii tokko kana ajandaan biraa siigaltee nuu waa godhuudhaaf karoorfachuu keessan nama agarsiise jechuudha. Haadireen tun irra gabbaatee wanni isiin poosti goote kun nuu irratti sagantaa wayii sagantaa ajjeesuu qopheeffachuu keessan nama agarsiisa. Kana siigaltee uummanni Oromoo especially uummanni naannawa Adaamaa jiru eegumsa godhuu fi barbaachisaadha. Tarsiimoon jara kanaa tarsiimoo Amaaraati. Tarsiimoon jara kanaa tarsiimoo Mililikii. Tarsiimoon jara kanaa tarsiimoo sooshaalistiiti. Warri sooshaalistii nama qabrii keessa jiru baasanii warra siigaltee benziila itti naqee qaama namaa kana warra balleessaa ture jechuudha. Kana jechuun maal? Tarsiimoo sooshaalistii warra gaggeessu. Kana siigaltee akkasitti hubachuu barbaachisa. Ankanumaan jechuu barbaada. Warri carraa kan nuuf yoon jiraanne nagayaan jiraadhaa fayyaadaa injifannoon uummata Oromoo ni injifanna fayyaadaa galatoomaa jajjabaadhaa fayyaadaa